Nee, Hojii hin deemne ma deemuu kan yoomi Xiyyaarri kun ne sabr. xiyyaarri maan ta'e sun Abu Muraad Dhaynee deebine. wallaa Walii wallaalte bar kun yaasini. Addaanum beeytu. Ay Allah rahamis bas. akka deemee adaa kun Kama ammoo hin jira innis Asik maan filan taane moo waa'ee waan ofii haa maal taatan si dhaynee dhufne. argee bara akka dhattanii dhuftan jechuun hin taane dhattanii deebitan moo ta'eetumaan dhattanii deebitan akka fakkaatan. Ayee jira waan hunda achi gooneetiin bakka aga meeshaan silaa dhufne. Okay. Amma kana bichan suni amma bakka heerumee jira kuni kalaas qabamee jira namni biraa akka wanni hin jenne shi. Akkanatti obboleeyyan kee addaa wallaaltee lubbuu obboleeyyan kee addaa wallaal osoo hin taane gaayis maqaa isaaniitu addaan hin beeku erga biyyaa bahee baradhe maqaa isaaniitu an. Addaa wallaalte maaliif addaa wallaalte jedhi ka amma ati yaasiniin tamaam hin seete. An bar gisee biraa bahu Abu Muraadi qixa seenaa kana isaan lachuuyyuu waggaa takka takka bichaa wal dursanii bar waggaa takka ji'a shan akkas wal dursan isaan lachuuyyuu waan akka seenaa kana gaafa hin bahu. Maashaallah maazariin daddafanii daani. Yaa waan akka seenaa kana gaafa hin bahu isaan lachuuyyuu. Warmaan xurwa marratti illee amma tana jabaadhu. Isaan lachuuyyuu waan akka seenaa kana gaafa biraa baheetiin jedhu ergumaan biraa bahee guddataniitiin jedhan amma maqaa isaaniiyyuu gaafa isaan suuraa natti ergan kun eenyu jedhee giddii baradhe giddii. Amma kun yaasini. Haguu garagara bayaniitiin wannan jedhame. Kuni guddaadha. Kuni xiqqaa. Akkanatti saalfatinaati jajjabaadha amma kun hojii onlaayinii eegaltaniitiin jettanii wannummaa kan hin jedhaniif tokko hin jiru laala. Ani wanni jira zariyyuu qabdaa naan jedhaniif onlaayiniin kun nallee fayyadee jira. Irraallee fayyadameerallee waa heddullee ta'eera onlaayinii kanarratti. Nama akka haadhaallee asirraa argadhee nama akka abbaallee asirraa argadhee firallee asirraa argadhee diinallee asirraa argadhee jira onlaayinii kanarratti jechuudha. Kanaaf laali biyya ambaatiif goodda yoo jabaatan galan malee jechuudha akka amma jettan kana an keessan jiru. Inshallah rabbi nu gargaaru. Ati laal keessattuu iyyuu wannummaan ati jesila laafisuuf hin jiru waggaa tana laal takka wayii jantee fuutee narraa of danda'uu qabda. Maali? Waan waa'ee fuudhisiisanii sin galchu. Ati bobaa jala qabattee Abu Muraad ilaali ilmaan tamte biyyaa itti obsite na fakkaata bobaa jala qabattee wannummaan ati gubbaa teettuuf tokko san jiru ijoollee hojii haa deemtu. Hanna'i. Bobaa jala qabattee koo gadhiisuun dubar bobaa jala qabattee yaande haa hojii daladdu deemtee haa hojjettu hojii. Dhageessa. Kaafof turre jedhanii fi galee saburi. Duniyaan sagali maqaasima jedhaniiti wanni hundu jechuudha. Ijoolleen jalaan jarjarsiini umrii isaanii kanaadha. Gaafa seenanii jedhan immoo jechuudha. Sirriitti dalagaan rakkoo takka hin qabu. Ittiin muddini qalmaaf qopheessuudha ijoollee bakkuma argitetti wanni hin jirin. Ana gisee biyya kan dhufu kana waan na godhan asitti maadha kee asii Dubaayin na fidanii halkan Naayijeeriyaan laal dalagaa si galchinettee fuutee bootaa laal namni tokko hin mul'annetti jechuun na fidanii taaskidhaan osoo akkatti dhaabadhaa bulu ganama achuma badee jala deebi'e shaarjatti sii galee. Kanaaf amma namni yeroo baay'ee biyya kanatti ijoollee daa'ima kana dhiisii yoo wanta tokko hin beekin iddoo fagoo nama geessanii iddoo fagoo san nama geessanii jennaan laal silkii nama jalaa hin kaasanii baay'ee rakkoodha beekta biyyi kun. Kanaaf malee abbaa dalagaan immoo bashbashiidha amma osoo akka micaa kamaalii san taate wallahi rakkoon qabu bakka barbaadan deemanii jiran amma ijoolleen tun immoo jechuun sii galee laal birrii koomishinii irraa fudhattee waan tokko jettee beektaa badhetti nama gatti yoo namni ijoolleen keenyallee daarektii yoo kun namni san argamee
ofii argee dalagaa tokko ani immoo kallattii araba irraa argee dalagaa san jedhe achi geessudha. Yookaan namarraa kun kaanitti yoo geessee jedhu ijoolleen tun ilaale kan nama afaan hin beekne yookaan ingiliffa hin beektu yookaan arabii beekte siin hin jettu rakkoo waan ta'eef malee suutuma wanna hundaa laali gaafa isiin jarri kun rakkattee osoo waa taate illee cinqiidha laalachirraa dhuftee waa gochuuf hin dandeessu waan ta'eef suutuma laalaniitumaan amma wanti inshaallah of duratti amma dalagaan illee ni jira. Ni seenanii rakkoo hin qabu inshaallah uma wanni si cannaqu tokko hin jiru waan nan immoo maali. Waan bara muraad amma yoo ji'a ho'aa kana qorraa kana hin dalagin ji'a ho'aa ni ulfaata isinii galee. Amma namni laali amma biyyuma arabaatitti iyyuu bar hojiin gizee kana bar gizeen namni hojjetu. Biyya arabaa hojii biyya arabaa namni gizee kana gizeen hojjetu. Taachirraa hafteetiin jette yoo takka hojjetaallee takka baraatayan takka hojjetaallee takka baraatayanii jedhan ta gizee ho'aa suni rakkoon qabu. Garuu hojii namni gizee hojjeteetiin jedhu amma kureeti mattuu iyyuu gizee kana jechuudha ijoolleen kennu akka jiraniin baadiyyaatti gayyaa'an shaayi gaawwaadhanii arabaa waliin jechuudha baadiyyaa gayyaa'anii baadiyyaa hojjetatan. Birriin illee gizee kana jirti gizee kana hojjetatan illee maaliif jennaan qorra uffata ofii gattuultee hojjettaa. Wanni biraa wanni rakkatu hin jirtu nyaatatti tantee nyaatee shaayatti tantee hillim gootee dhuddee jennaan naga kan keetiin dhiibda qansiraa namaa sii galee. Anuma hojii bar dhugaa rabbi dachimmaan ani solmetuun hin jirtu hojii waan callisu isiniif fakkaataa miti yoo ani asirratti tiktoo kanarra na argitan. Dachii tanarra zooree bar Dubaayii tana hunda dachii Dubaayii tana hunda waliin gahee ka'ee laayivii seena sii galee. Waan jibbantu nama gahaniiti jibbantu lama dahaa jedhanii akkasii bare amma rabbiin beeyte bare fuudhee kun ogaan amma rabbiin isaanii haala haffisu wallaahi jechuudha ijoolleen jechuudha yoo an bakka itti dubbadhe jedhu haadha faate isinii si'ii bakka birri makomishiin isaanillee sii dhiibne isaanumaa yoo hojiin ta'ee. Baga gammaddan soddaa yana haadha faateetitti ma. Waan maalii? Waan wali beenu san baga gammaddan. Anillee waan ofii. Haa jetti ganama laffifte. Yoo dubbii namaa fedhe haa jetti Abu Muraad waan isinirraa fedhu. Mucayyoo obboleettii tiyyaa takka achi jira aayidii waa hunda qabdi. Mucayyoo abbeeraa kiyyatu abbeeraa kiyyaati. Aayidii waa hunda qabdi manuma wannaallee taatan maal jedha manuma maadamillee taatu galcha. Please komishinii ofirraa baafti siin. Hayyee inshaallah. Bootaa isin beektan amma namni hundinuu nama sodaanne namni itti waa himnu namni hedduu jira laakiin sodaanne nama waa itti himu. Lakkoofsiin haa ergaa ishee. Hayyee inshaallah. Naqaane please itti bilbilee amma itti hima. Aboo soddaa akkam? Waalaikum salaam akkam jirta soddaadhaan? Fayyaa qabdanii? Abdii akkam? Abdii wal beennaan. Jirra kana rabbi akkam meesin. Nagaa fayyumaame? Jirra wallahi rabbi akkam meesin. Dalagaa argattee baga gammadde kaa? Amii wajjin si baga gammadda. Baga gammadde maashaallah wallahi baga gammadde baga qalbiin isii gad deebiti. Amii akkam meesin. Nagami caaltuun boobu malee homaa itti namne. Dhugaadha wallahi. Meetiyoo boosni kun eenyu Kamaal mee? Bakka tokko jiru bira jiru. Isin bira jiru? Kamaal. Ayaa Abu Muraad nambara isii isin ergaa? Biiznillahi akka naxxane abdii isin biraa qaba kaa. Rabbiif isin biraallee abdii qaba. Yookaan ammoo waan ta'an haadha faateetitti maal sun gubboodhaam. Waan ta'an waan ofiititti ma waan dheengadda bootaa dheengadda itti wal argine san. Yoo waan san isaa himu feetaman alabicha tun qabamaa. Anuu sitti ma waan ofii dhaga'i. Muniira duuba qoranii natti erganii jedhi. Ummanni silkii walaawalatee na waraabbatuuf beeytaana wanti jedhanii duubachuu na jedhanii na waraabbatuuf sii galee. Baay'ee. Socho'uu fi didee akkasitti namni 130 akkasumatti qolla magaalaan silkiin isaanii goydeetu magaalte osoo hin jedhiniif. Maal socho'uu galtaniif akkaataa nyaata isiin itti isinii gootu akkaataa jireenyaa nyaata irraa waan nyaattan jaalala irraa waan isin jaalattan.
اي ابو مراد ولا هم نور بس ولا هم نور قال Ini Yuman tu akhirnya. مالك ده مالك قال لي مال ولا هم نور ابو مراد Bush go tani jala tesani ani baru masan akka kone amma erga dina tire tu mana masan akka bare namni do wana erga barre sefi kol fite kabi kam de iran di sini bara buya biralle senna buya ne senna nanjet tire tanai munira kafal sili beta hajja bachisani abba abdallah wa kesa namuri ma sahani jechu rara di bisani sagale ni ko namni warabe odi gadi de musan jechu isuma san najib bisa kadwa wallahi daga ufetani I like America but I am nadabu sanfa daga ufetani sil Beti, anam sagale mayu nama Yoruba sagale ergu betan nam sagale sana ge pade direct jawara betan. Male ba em Ana ma sagale ti dage facuna jibbisa bar dage facun jaladdan. Kana ma tu sagale ba dage facun jaladdo ki yadaran. anam male dage pachun jawara nama male sagale toani tinjerani amma nam Yoruba sagale nama fi. Wanti gorosani ba ena. nama da barayo sagale ufiro devi ani dage fetan Kasi tisini. wallahi ufirra do witan wallahi Ara sirti kola de wan anjete wan fi beita. Ana kulle ko di ana murad gaddi sinanya. Astaghfirullah. Tawse ti yabanya tanini ma a'udhu billah. Ma jette kana abban abdallah mo kana pushko diran kami ma jette re. Al mani ki jechu. Ma tawse ti yabanya tanini ma a'udhu billah. anam makani kisasan janneni Qosama waan saniitu maaltu fide adhati. no sanu firra do wani wambira itime male an sanimiti Nara lulu kabdan kana miti dari di gitini mana kan di tadiri sun sinu firra do witani ammo mashallah gara janan akana ustaz ni mashallah da Shar bi akasina arafat dengan tu bareng dor sidin choki burra ke tille jare ni be. Endun. munira Mira kuditi. Wanjero ina Ida bila yara ka padu sa terani asira ova torani miti. fayider aka jana saati sadi wala quran nibardikat ina inni jala tae baba gadi darba jira muradi ila anjolan jarti muradi to har muradi bira ki muradi barresa jira nanya ti jolle Baba gadi darba itta. Entah gadar baba entah gadar jira ya tamam Baba gadi darba baba gadi darba. ayyaka abu murad durta duai tesan ka namni betari namara namagodun duain tanamarran taatu rabbi inshallah wan jawatun da rabbi sinirra habuk saati namma midnight nubira gaira gize duain ke balamtu islam wayse fanne wayse arrafna mal wad'anne jechoda badaga afan gara badagarri kana nudema tanafu inshallah rabbi ya da amrada ke sanin ne agut wallahi sammale wa amra sanin jeron amin do ken na rabbi sin da yaro rake sin yaro wallahi wa ne sinin jurtun da rabbi sinin raha bukus amin inshallah boss ready Oye. ay ka shasha jeda Account ya nakena Abu Murad wannan goda ti nan wannan goda fi shi. Na karresa. Account ya ralle nakena jumani wani to arguran kanini pensa dileti ko interesa na account. wana dileti golto punjiru yo attorni yatte lo gauslo na no rakon qabjede Wani urura dare pensa dileti gora. abu murad wa zinittima anu yu shahada qabatu jira ijolle ka shahada qabsu bilet kitkenin akay tikkenin tiktok jara ka firani tabashannan
Okay? Dalagaa fi tikeen rakkoon qabu itti kennine jedha. No, gaafa dalagaa amma yoo fakkeenyaaf isaan online dalagaa eegalan. San dalagaaf ni kennaniifi. Wanti goonan isin dhagaa. Ka dalagaa kan isin kennaaf jedha ka biraa of eeggannuuf ka biraa hin bannaaf rakkoon qabu. User ifa daa'imman waa. Kana dalagaabillee waa hundaafuu kun cinaa na biraa taa'u cinaa isaan biraa taa'u cinaa na viidiyoo irra hojjeta cinaa isaanti viidiyoo irra hojjeta. Ilmaal gootan bakka isin sirri cinaa sooftan fayyisiisan ilmaayu bakka nama rakkiloo gootan nama isin. Kanaaf isaan hin barsiisin. Akkas. An amma yoo miisejjiin narra bu'u maal godha beektani Abuu Muraad? Dafee haqa. Dafee dileet godhe. Ganaa shahaadaa qabadha kaa yookaan. Ani hin fedhuufi malee bar sa'aatii ati seentee namaa barreessitee sa'aatii ati baateen argaa nama san si fakkaadhee deebee sa'aatii ati ollaan irra jiretti barreessee waan barbaade haasofsiisuu danda'a barra biyya sodaadhe malee. Rabbi wa sodaadha akkasumatti maashaallah. Bilookii godhi nama hin taane. No, nama sa'aatiin laal sa'aatii inni miseejillee haqu sa'aatii namni sun join godhaniitiin waliin accept godhanii waliin dubbatan natti agarsiisii galee. Anama sa'a san deebisee achi keessa barreessee fi itti haasa'uu ni danda'a. Gin maal godharra waan akkasii jala deemuun sirrii ta'ee turan. Jabaadhaa kaa fuuldura ufafoo kenna tolchaa dhufnaanullee Dubaay Abuu Muraad inshaallah rabbi fedhe. Wayii irratti dhuftanii bakka waa. Amma kunoo rabbiin kaawwannaa nuu godhe miree damee nuu godhe kaa dameen isinii.